Haymanot badhadhaa. Dubartiin haadha yookiin obboleetti, dubartiin dachiidha waa hunda dandeetti. Sibira dhaabbattus kan siif taatu michuu maaliif ajjeestanii nyaattanii kichuu. Akka mukaatitti yaadan nuraasanii Haymanot badhadhaa waan Oromoo taateef lubbuu kee baasanii. Osoo barattee digrii 2 qabdu harmeen isii deette yoo bira dhabdu. Jarri ajjeesuudhaaf kan barbaaddu goota. Osoo boochisanii ilmaan Oromoota asiif achi fiignee bakka seenu dhabne. Du'a keetiif kunoo hamileedha cabne. Tasa duudichaa waan hin fakkaanne walitti fakkeessaa isa sammuu qabu qabanii ajjeesaa kichuus nyaatanii duutisiin hin malle deemtee jirta kunoo bakka irraan galle. Oromoonni jiru kan gumaa kee baastu nagayaan boqadhu biyyoon siif haa laaftu. Dachii teennarratti diinni nutti iyyaa tumamaa ajjeefamaa osoo qabnu biyya jiraachuuf rakkannee biyya teennaa baanee bara dhufaaf darbaa kan boo'ichaa taane. Oromoo dammaqi ati rafaa jirta mirga kee falmadhu maaliif diina firta. Wali gaarreeffataa walis hin foohinii iddoo takka ta'ettee iitiin boohinii. Dhugaa keenya waalaa kan ofii faarsanii Oromoo kutaadhaan gargar babaasanii walitti buusuudhaaf kan baafatan shira. Rakkoon kana caale isa kamtu jira. Rakkoon inni kalee ammas nurraan teenne rakkannee jiraachaa iddoo kana geenne. Rakkoo saba keetii osoo quba qabdu naftanyaa gammachiisuudhaaf waan hin taane hin qabdu. Yaadni keenyaaf kan kee waliif taanaan faallaa. Atis jaraan tokko diinattis ilaalla. Akka waan kijibaan biyya jijjiiranii maaliif dhugaa teennaa nurraa micciiranii. Obsisiniif hawwinaa firoota fi maatii dhugaanis hin baddu guyyaa tokko baati. Maal godhan ree silaa duuti hundan dhiisu rabbiin jaannataan si haa qanansiisu. Qopheessee kan dhihees Muhee Baale. Galatooma.